جرى جرتو أكم جرتن هركفوني دعوتو تتيبي أوروميا مقالة تورونتو لا بقنا جانو إيدا نسرين جتشالا كوبي قوية أران تنا قران دالا يوكين فبرواري بلتي دي دمي سديه بركم ولا ما في كل جاف كم لتنا أدودا ليقالا إتيان سوداني ستام سديكما إفسني دبر سني بودتي هم مقبي تنيايت أكنو ولين ترتن أبسيسين قافتشالا كون أدوتا نسني دبر سو أحمد سيوتي ودور رافكم نجلتي بوتو أوروميا كيست تفنجل ددا قبرما كان كيرون إيقلن اتفوفه مقالا مچاراتي ددا قبرما داتي بهريرا قويا كليس سبلا مرت نمني مداوني في كندوان لكوف سساني أولكاون همامي وراني موتما ويا ليلا أمة صداكي قدافنا نوا أداتي هدو من أن تكافو باي إنا دول إيقلون ساتيس همامي فنجلي ددا قبرما دا كان جاسدي درق إيرودان إيقلن قوتو أوروميا كيستي تففودان قويا أرانتنا براندala bultii diddamii saddehi wallagga guutuu keessatti jimma harargee bahaatii fi harargee lixaa oromiyaa guutuu keessatti itti fufe guyyaa kaleessa akkuma yaadatamutti fincila diddaa gabrummaa kan harargee dhihaa takkaafuu harargee lixaa jedhamuun beekamtu magaalaa machaaraa keessatti hiriira godhame irratti namoonni ajjeefaman lakkoofsi isaanii ol ka'uun isaaniiti himame jiraatan magaalaa sanii akka nu ibsatti namoonni guyyaa kaleessa ajjeefaman lakkoofsi isaanii 27 yoo gahu kan madaawan ammoo 53 akka ta'e jiraatan kun dabalee nu ibse. nama 53 kamadaa'ee mana hakimaa jiru. namni du'e meeqa jaan? diddamii torba ammaan tana. namoota guyyaa arraan tanaa jechaadha gurraan dhala bultii 23 kan awwaalaman maqaan isaanii Hassan Abdallah Daraja Maanteedha kan dhaloonni isaa Shawaa ta'e Rashid Ahmad Jureeddiidha akkasumatti Magarsa Muhammad Abdurrahman Abdallah Aliyi Rashid Muhammad Hassan Muhammad Obsa Muhammad Abdi Aliyi Magarsa kan maqaan abbaasaa hin beekaminii fi daldala horii akka ta'e Mustafa Ahmad Itbaarak Nuguseetiif Magarsa Ahmad akkasumatti kan abbaan si beekamin dastuu nama ja'antu intalli barattuun dastuu jedhamtu tun yommuunii fi rasaasaan dhawamtee wasaasaan fuudhanii isin deeman dhaamsi isin dhaammatte waaniin irratti dhawameef kana lafa hin kaayina haga fiixaan geessanii adaraa jechuudhaan ifa dhaammatte booda lubbuun isiidhaa keessaa bu'uun himame guyyuma agarraan tana jechaadha gurraan dhala bultii 23 ummanni naannoo magaalaa Machaaraatii fi magaalaa Miicataa jiran hundinuu kumaataman bahuudha magaalaa Miicataa weeraranii akka oolan oduun achirraa baate ibsite. arra namni du'e wayii jira? ani baqatanii milishaanis? amma dachiin qullaadha jecha. kuma meeqa? amma magaalaa lamaan ka ummatumaa harkaa qaba jecha yoonii fi waajjirri hundi cufaa ta'e. bareeda bareeda. akka ibsa oduu tanaatti waajjirri mootummaa marti cufamee qondaalonni mootummaa hojjetan kan naannoo sana yommuu baqatan milishaan naannootii fi poolisiin federaalaatis magaalaa keessaa baqattee akka qubsuma kaampii militariitti galte jiraataan kun dabalee nuuf ibse. haalli kana wal fakkaatu baha Oromiyaa keessatti jechaadha Harargee bahaa keessatti naannoo adda addaatti godhamee jiru yeroo ammaan tanaa keessatti mootummaa wayyaanedha uummata sodaachisuudhaa fi dorsisuudha qubsuma addeelleetii fi hammarreessarra waraana ishii gurguddaa kaaftee
baay'inaan karaa gaara mul'ata oofaa akka jirtu fi dulchisaa akka jirtu jiraataan naannoo sanii nu ibse. Makiinonni karaa addeellee karaa gaara mul'ataa deemaa jiran. Eessarraa akka ka'anii beekama? Hammarree isaa fi addeellarraa deemutti jiran. Karaa gaara mul'ataa wanni akkasitti fe'anii yaanii fi ummatumaa fi ummataaf kaa'ee mana hidhaa cabsanii fi namni deebi'anii mana hidhaa guutuu warri jiru. Guyyaa kaleessa. Guyyaa sun mukaan ni beekaa warri mana hidhaa maan guutuu beeku. Akka jiru bahan. Akka jiru bahan haachira darbee kofuu hagee deemu nagayaan nam torbaa kofee yaamsun gizeen dhaga'u. Guutuu baanii kutan. Nam torba kufuun isaanii beekame. Bifuma kana ol fakkaatuun waraana karaa Wallaggaatiis wayyaaniin waraana guddaa dulchisaa akka jirtu oduun naannawa sanirraa baate ibsite. Daawwattoota keenya egaa oduun gabaabduun qabu asirratti raawwatti itti aansuudhaan dhaamsa ciccimaa isinii dabarsina. Ammas asitti as deebiitiin jira. Ashama harkattuun daawwattoota keenya. Beeksisa afurii wal faana isiin qaba. Qabsoon biyya keessaa firiinte ala keessaas akkasumatti qophiin adda addaa hoddommachaa jirti. Kan dura haala biyya keessatti deemaa jiru qabsoo arraan tana qeeroon finiinsite. Miidiyaan qoonni miidiyaan laachaa jiru hagam takka akka ta'e uummanni Oromoodhaa alaa fi keessatti diinillee arkaa jira. Diinni keenya ammoo halkanii guyyaa xiyyeeffatee miidiyaa qabnu hunda ukkaamsuudhaaf kan tattaafachaa jiru. Kana waan ijaan arkaa jirru waan gahaa jiru. Miidiyaa tokkicha qabnu yeroo meeqaa kan ukkaamsaa akka jiran arkaa jira. Duula banuudhaa fi wayyaanee jajjaamsuudhaa fi karaa adda addaatti duula irratti banuu qabna kan jechuurraan kan ka'e. Hawaasni Oromoo kan naannawa adda addaa jiru. Miidiyaa Oromoodhaa kan bara dheeraadhaaf qilleensa irratti hawaasa alaa kana tajaajilaa ture Oromoo TV saatalaayit irra kaa'uudhaaf murteeffatee jira.
akkuma yaadatanitti Oromootiin biyya alaa kanatti bara 15 guutuu kan hawaasa alaa kana tajaajilaa jiru waan ta'eef jecha yeroo ammaan tanaa keessatti duula banuudhaaf wayyaanee irratti biyyatti qilleensa saatalaayitii irra oolchuudhaaf waamicha maarti bultii 19 magaalaa Torontootti waamicha godhaa jiran. Kanaafuu uummanni Torontoo fi naannoo isii jirtan hundinuu maarti bultii 19 waajjira hawaasa Oromoodhaa kan 94 kan harjirutti akka argamtan kabajaa ulfinaa fi Oromummaatiin isin afeeran. Itti aansuudhaan torbaanuma kana keessa jechaadha guraandhala yookiin Februaarii bultii 27 qeeroon waamicha isinii godhe. Waa'ee qeeroo kanaa xiqqoo waan inni isinitti tuquu fedhu daawwattoota keenya. Yaadattu taate bara 4 dura yommuu qeeroon tun akka qacaleedhaatti lafaa uumamtu TV'n Oromiyaa magaalaa Torontoodhaa faana bu'ee isinii dabarsaa ture. Yeroo san keessatti Oromoonni baay'een ija ta'aatiin, ija tuffiitiin, ija shakkiitiin qeerootan ilaalaa turan. Namoonni baay'ee yaadattu taate qeeroon tuni maali? Warruma ala kana taa'ee kompiitara duubaa qeeroo jee barreessuu jeet ilaalaa ture. Har'aan tana qeeroo xixiqqoo santu arraan tana Oromiyaa guutuu qanqee bilisummaadhaa keessa facaasee diina sodaannee abdii irraa kutannee wayyaanee qub tokkoon dhaabee arraan tana hunduu gatteessisu jira. Oromiyaa keessaa baasuudhaafis hamman takkaatu. Egaa arraan tana qeeroon xiqqoon san tan akkasitti Oromiyaa guutuu keessa babal'attee qabsoo finiinsaa jirtu. Ala kanattis koree deeggartuudhaan takkaafu qeeroo International Support Committee dhaabbattee jirti. Qeeroo International Support Committee tun guraandhala bultii 27 Februaarii 27 jechaadha. Sabbata xinnaa yookiin saftii as deemtu kan magaalaa Torontootii fi magaalaa Kaalgariitti deeggarsaaf waamicha godhaa jira. Deeggarsi kun suduuda kan qeeroo Oromoodhaa kan biyya keessaa wareegamaa jirtu. Wal'aansaa fi gargaarsaaf oolu waan ta'eef jecha ilmaan Oromoodha. Kan magaalaa Torontootti argamtan Februaarii bultii 27 guyyaa saftii yookiin sanbata xinnaa jechaadha. Sa'aa 4 waaree booda waltajjii Oromiyaadhaa takkaafuu waltajjii hawaasa Oromoo kan 94 kan Hardrive jiru irratti akka argamtan dhaamsa Oromummaa ciminaan isin yaama. Yeroon isin qeeroo bira dhaabbannee wareegama kafaluu qabnu amma waan ta'eef jecha warri magaalaa Kaalgariitii fi naannawa isii jirtanis guyyaa kana guyyaa 27 torbaan as deemu kana jechaadha waamicha qeeroo kana kabajanii dirqama Oromummaadhaa akka guuttattan dhaamsa isinii dabarsa. Maayii irratti qabsoonis finiintee jireenyis jiraachuu qaba. Walliftoonni Oromoodhaa beekamoon jaalatamoon kan bara dheeraa sirboota warraaqsaa sirboota aadaadhaa Oromoo ol kakaasanii hamilee samirra kaasaa as keenniiti ammaas itti jiran. Hacaaluudhaa fi obbo Jaamboo Jooteedhaa maartii bultii 12 magaalaa Torontootti argamanii isin bohaarsuudhaaf jirtan guyyaa kana maartii bultii 12 qophooytanii akka argamtan waamicha koreen ifama isin yaaman. Daawwattoota keenya waan dhaggeeffattaniif galatooma jechaadha akka isin dhaabbatu Ahmad Sayyooti qophii dhuftutti hamma walitti dachaa nutti nagayaan jiraadha.